Jawaar waa'ee qotee bulaa Harargeetu hedduu garaa nama nyaataa bira. Dhuguma. Ilaa hanga bara haaraa kanatti jimaan akka barbaadamu hin taane bira. Haraam ja'anii nutti qoosaa turanii bira. Mootummaan Itoophiyaa akka waraabeysaati. Waraabeysi foonarree bushaa osoo jiru nyaannee Inni silaa haraami moo halaal? jimaan haraamii miti. Yoo barnootaa fi hojii dhiisanii guyyuu qamaa oolanoo. Isni na hanga aladaa cafaqatan kun immoo haraami. Hundaa ol doolaara biyya tanaa kan fidu maali? Hundaa ol doolaara biyya kanaa kan fidu jima. Itoophiyaan wanni isin godhuu qabdu maali? Ameerikaa silaa gorsitee juusaa fi kabiraatti akka gurguramu godhuu qabdi. Namni hedduun biyya biraatti Harargeen ni qamaatti ja'anii bara. Harargeen waan qamaatee ittiin daree beekan eessan turre. Ganama ni dhufa. Hayyee. Xiqqasho afaan kaa tokko mirkaane ooyiruu seenaa gaafasa qabatee dachii buqqaasee qurxee hoggaa dadhabee gaazetti guuttataa jechuun cabsatee. Manguddoonoo maaliif qamaati? Manguddoonuu akka maatura biitii gadachuudhaaf. Isinoo dur maaliif qamaatan? Ittiin dalagu turre. Hangam irratti hojjechaa jirtan garuu? Mootummaan laaffate malee. Ati hoo? Gama keenyaan qorannaa eegaan nuti takka isaanii irratti dalagatu biitan. Kanaafuu mootummaa fi isinis qajeeltanii irratti hojjechuudha qabdan kaa duuba. Kana dubbii.